maal jechaa jirti inuma banne baran inuma banne inuma salphanne caaltu maal jechaa jirti beektani firoon akkamiti tumamaa firoon kun tumamuu qabu Saidoon kun yoo ispoortii beeke inshallah firaatuma maaliif tumama ara bismillah sheemin isini dabbaru siifi sumayyaa jechu asin sumayyaa dhaltu dubartoota Saidoo irratti shira xaxaa jirti asin caaltuun immoo Saidoon akkamitti firootuma maaliif tuma yoo ispoortii beeke hintuma isin dhugaa kiyyan beeytani ani muktaarin jibbiiti miti abbaa ilma kiyyaati arash sobin si dabbaru sin dabbaru caaltu gaafa akkanaitu si jaalanna muktaari fatillee nuuqita garuu maaliif dhugaa dabsita gaafa muktaar manatti sitti dhufee si kadhati si galfadha siin jecha si kadhachaa ture ati buniin albeedha waraanuuf hin deemne sun eessa dhaqe ani dalagachuu fi ani minaamina firoon jettaa miti firoo waan ati dalagin ati dalaydu baatus dalaguu baatus si taaxile jechuudha si salphise jechuudha kabiraammoo silaa jechuudha waa'ee fira muktaar jalateetti niitii isaa taate nikaa isaa qabatte ammallee isaa wajji mana tokko keessa jiraatte waa'ee firaa dubbachuu hin qabdu isin galee waa'ee isaa dubbachuu hin qabdu abadan waa'ee firootu dubbachuu hin qabdu tumame ajjeefame inni silaa gabbaate odoon talannas bee qabdu taate akkamitti abbaa manaa kiyyaa tumta jettee firoo si salphisee si duuba akkana isi akkana naan jedhi isin na erge jedhee si gijibeessan isaa loluu qabda assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii sanin jechaan illee nagaa koota alhamdulillah galata rabbi arrakaa dubbiin jajjabaadha dubbiin jabdu wallah dubbiin jabdu akkamitti jabduu taate hoo jettan caaltuun salphinni haga nagaa hunda Saidoon firoo tumuu qabu firaa kana tuquu qabu maal jechuudha tumuu miti indama inqixqixqit kan isa godhu jechuudha muktaar mana yaalaa jira ciisaa jira jadiitiin tumamin dubbanne muktaarin tumamin dubbanne har'a gabbaatee firaan tumamnaani gaafa jadiitiin inni tumusa maan dubbatiin gaafa muktaarin inni tumu maa gabbaatee viidiyoo waraabeen har'a firaan garaa siyaate firaa kana maaliif tuma jette maaliif dubbate sheemi sin qabu sin dabbaru dhugaa dubbanne ara bismillah ajaa'iba rabbiiti bar gaggabanii laalanii baartaaf keenya jagabdii mee gaggabaa laalaa dubbiin eessatti madaqaa jirti beeytane ammallee irraan galle ammas himmootuu sana irratti maal jetti ani firoo wajjin hojjetatuu fi wajjin dalagatuu fi ani ofii kiyyaa daa'ima guddisa ofii dhugaadha hin beeka ani sirriitti beeka akka dura caaltuu yeroo dura muktaarisii dhiisee namni gaafa abbaa warraa biraa dhiisee deemu yeroo jalqaba ni rakkata rakkoon otoo jiru akkuma rakkoon jirutti ta'ee dubbii gara rakkooti miti horiin gurgurattee rakkinnaaf sirriidha sanii sirri namni kamu dubartiin kam gaafa heerumte eenuti yaada abbaa warraattu itti yaada isinii galee abbaa warraattu itti yaada kanaaf garuu balleessan ati qabdu balleessan caaltuun qabdu ani isaa wajji hojjetatuuf yuutuubii kajetu wallahi isaa wajji hojjetatuuf miti haqiiqa namni guute ijoolleen guute yuutuubara namni hojjetu ijoolleen maan isaaniitu garana jechuudha nama dhabame adda mutaarin harka gennaneen imootuyyuu bakka injiraa miti karaa garagara amma gara sochootuun qabdu caaltuun abadan isin kanaafi waa'ee firaa mormiti isaa mormitu rakkoon qabu garuu jechuudha caaltuun amma waa'ee firaa dubbatuun qabdu dhibbumaan dhibbatti waa'ee mafira keessa baatee kilimaa takka yuutuubii isillee bira kaasuu qabdi humallee isiin godhu maqaa isii balleessuu malee maqaa isii xureessuu malee dhiibbaa ofirraan ga'uu malee rakkoo ofirraan ga'uu malee omaa faayidaa takkasiin qabu firoon jedhan sun maaliif nama akkanumatti achi yoo ilaalan nama hicciitii namaa dhoysuu hin beeyin nama bakka hin jiraa miti utuu isiinuu jaalattee intalli kun dikaa qabdi waa'ee isii dubbachuu hin qabu akka nama isii baay'ee taatiif tiitiitti haasaa jechuudha caaltuun immoo har'a kaaftee waa'ee isaa dubbachuu hin qabdu ani isan jaalanne isaa wajji hojjetu jette immoo kun soba
isaa wajji ka fakkeessuun jechuudha. Fakkeessanii hojjetulleen akkuma jirutti odoo ta'e sirriidha. Fakkeessanii hojjetuun nama warroonni yuutuubaraa kuni warri akkanaa kuni sirriidha. Fakkeessee hojjetuu dandeettiitti qabaanna waan san fakkeessee hojjeta. Garuu mootuyyuu ani wanni na dhibi gaafa dura inni kadhatu san maadidde. Gaafa dura inni naa deebi kootu gali niitii san didee niitii sunillee ma dhalaaf deemtee sana galu na fakkaata. Niitiin maan duraa sunu dhalaa deemtii. Gaafa san maaliif didde erga firoon jaalanne erga firoo waa'ee isaa qabaanne ani wajjin dalagatuuf erga jette ergasuu ammallee walii galtee muktaaritti maan deebi maan araarfatiin maaliif rakkoon sababa hanga kana hunda odoo isii rakkina qabaatu baatte caaltu odoo rakkina qabaatu baatte si hubannaa akka dubartiititti garuu sila har'a ilmoo ta'eetiin gargar taa'uun qabdu sila har'a ilmoo ta'eetiin gargar taa'uun qabdu ani ni kaamuttaan qabaa ani wallaalee miti minaamin akka jettu amma rakkoo guddaatu si keessa irratti jira sababni isallee asi argamuttaan walitti isii lammaffaa isii buute ji'aaf deemna jechuudha garuu jechuu obboleeyyan kiyya durallee na bute dura sanuu hiisisuu hin danda'a barumsa kiyya keessaa deebee minaamin sun dura darbe bani dura darbe lammat ay keessan dhufuu bara wani dura darbe wani dura tare carraan dura tare qiyyeemani ortoftoonni keellee sitti qabdu ati waa'ee namicha kana otoo halaala isaa odoo nikaa isaa qabdu maa akkas taata dhaametiire akkasii bar maa akkas taata otoo nikaa isaa qabduudha kodhisine galee kanaafuyyuu wanni isin jechuu barbaadu dubartoonni otoo jaalallee qabdan jaalallee biroo jaallachuu otoo abbaa manaa qabdan dhiira biroo jaallachuu mi amma rakkoo keessa jirtu rakkoo namoonni dhiira otoo nikaa biraa qaban eessa akka jiran beektaa balaatu uumamaa deema balaatu duuban dhufaa deema jaalallee yoo qabaatte jaalallee kee wajjin itti fufuu yoo siin taane irraa goru abbaa manaa yoo qabaatte abbaa manaa keessu yoo siin taane dhibbumaan dhibbatti irraa yaani yoo siin barbaanne jechuun dhiirti akka laayuutti ganama dhiirtu kanaafuyyuu mootuyyuu wanni isin jechuu barbaadu isin galee obboleeyyan kiyya wanni isin dhaamu wantoota akkanaatirra bilisa ta'anii ulfaataa dhiibbaa fida garuu wanni tokko beekuu qabdan hiriyyaan takka hamma feetee na jaalatte hamma feetee bakka naa qabaatte jaarsaaf jaartii jidduu galuu hin qabdu kanallee beekuu qabdan sababni isallee bunniin waa meeqa caaltu wajjin gurbaa kanarratti raawwataa turte ati immoo ati nama ati akkasii ati dhiira har'a dhiirummaa isaa agarsiisee bara har'a dhiirummaa isaa muktaan agarsiisee jira ati nama ati dhiira ati birdu ati maalidha ati akkasii eshi har'a dhiirummaa isaa caaltutti agarsiise erga dhiirummaa isaa caaltutti agarsiise buniin tuni bur'eessa heddi bur'eessa dhaabbatti boroo seentee firaasha mana muktaar keessa jeetti immoo boroo seentee caaltutti akka duraanii gizee mana isii dhuftu gammachuun itti haasoftu immoo hamma fedhellee taatu bakki dubartiin dhiirri fakkeenya abbaan manaa kee kun yoo nama kanarraa gorisiin jedhe dirqama ulaagaalee isaa guutuu qabda goruu qabda yoo hiriyyaan tiyya sun anaan taane siin taatu bakka anaafsi jidduu addaan diigaa jirti yoo kan jedhu taate mee akkam taata hin taatu dubbii faalladha dubbii rakkiftuudha laallatuu qaban jaarsaaf jaartii hin fixatan jaarsatu fixa haadhaaf abbaatu fixa intala ofii gorfatan abbaa isiittu inta ani jettee miti ree caaltu kanaafuyyuu ilmoon kabaja qabdi jettee isiin murteessitee jirti kanaaf maal jechuu barbaada hiriyyaa teessan jidduu hin seenina abbaan manaatii fi utoo waan wallahi abbaa fedhe yoo ta'e yoo akka hiriyyummaatti akka waliin dhoofne addaan dhooge malee jidduu galtanii achi harkiftanii as harkiftanii yoo jettan rakkisaadha boruuf siin taane har'a laalta har'isii wajji haasofta har'isii wajji jiraatta malee borjiroon tante jiruu biraati hiriyaa jaalattuun addaan barta isiin abbaa manaa isii argatuuf siin addaan gorti kana waan tokko kana beekuu qabdan sababa abbaa manaa isii ani abbaa manaa kiyya fila waan fedhoo ta'e baramma haadhaaf abbaa irraayyuu dubartiin takka gaaf gadi baate eenyu filatti abbaa manaa isii filatti maaliif ree jireenyi isii borooti waan ta'eef abbaan isii fi haati isii guddisanii erga bakka tokko hin gaane gaaf bultiiti seenti isheen tuni dirqama abbaa manaa isii wajji jiraachuu qabdi isin haa galu jireenyi isiiti ilmoo godhachuuf deemti buru ilmaan isii guddifattee qaraasifattee barsiifattee bakka tokkoon gawwaan deemtuuf abbaa maatii isiisan akkuma jaalattuti ta'ee garuu abbaa manaa isiisan irra filatti akkuma kamittu shari'aan illee
ani gaaf maatii kee biraa baate bawarraa kee jalan jaannata argatta jedha bara akkuma shari'aatitti soo ta'e yoo isa kabaje yoo isa jaalate yoo isa bakka qabaatti kanaaf caaltuun amma karatti deebite na fakkaata rabbi si haqa jechuu asuma rabbiin muktaariif caaltullee rabba walitti haa murgeessu muktaariif caaltullee rabbiin nama tokko haa taasisu maaliif nuti homaan argannu warri arrabsitanillee warri jibbitanillee warri maal jennillee warri qeeqnollee warri maal jennus akkuma isaan jaalalaa wajjin jiraatan barbaada malee namoo waan biraan barbaadu garuu wanni tokko wanni beekuu qabdan hiriyaan an hiriyaati yarra hin hafu akkas ta'a kana ta'an kijiba har'aayyuu irraa haftee as geettee jirti buniin har'aayyuu waa gochaan jirtu garuu gocha kaleessa muktaar irratti raawwatte san boru saalfachuun isii hin oolu muktaarin baqa haasaan taane taasifta nama wajjin nyaatee nama wajjin dhuge jaartaaf jaartii itillee nuuni araarsite jedha oromoo gaafa wal lolan isinii galee akkasi kanaafu waliin isinii jechuu barbaade kuni salphaadha isaa walitti deebi'anii kuni akkanaa miti rakkoon qabu salphaadha jedhanii ilaaluurra fuulduratti maaltu dhufa garamitti dubbiin deemaa jirti jedhanii gaafa laalame baay'ee bareedaadha isinii jechuu barbaada video ke asmarti dhaaba amma video biraati walitti deemati nagaa natura baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja like share subscribe gochuu indatrasu indagetina tak 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 komantii keessanillee keessa makaga takkallee dhufte kaammootu doofan takka ikee jala dhufte nan jette beete siin dhageenyu addee nuti yeroo hin qabnu